Har'ammoo dhibee cittoo kan jedhu laalla. Akkuma beektan egaa dhibeen cittoo duraan baay'ee hawaasa keessa faca'ee kan mul'atu ture. Amma garuu magaalota keessa xiqqoo qulqullinni fooyya'aa dhufuurraan kan ka'e xiqqoo hir'atee jira. Haa ta'u malee ammayyuu baadiyyaa keessa dhibeen kun gara hin qabu. Mee waa'ee dhibee cittoo laallaa maaltu kana fida? Akkamiin daddarbaa? Mallattoon isaa maadha? Akkasumas akkamiin yaalamaa? Ittisuufis maal gochuu qabna kan jedhu laalla. This is not eczema. This is super itchy, but also not eczema. I see so many people that have this, and it doesn't matter how much eczema medication, like topical steroids, that they use on it because it won't get any better. Why, you may ask? This is actually a type of skin infection called scabies. Well, what actually is scabies? Scabies is actually caused by an infection with a mite that lives on the top layer of the skin called Sarcoptes scabiei, and it's usually spread by skin-to-skin contact. It is incredibly itchy and most often affects the hands, in between the fingers, the wrists, the belly buttons, armpits, groin, and the genital area. The most telling sign on someone that can help me diagnose a scabies infection is this, which is actually the burrow of the scabies mite traveling underneath the skin. When I see this, I can often do a skin scraping in front of the burrow and even find the mite underneath the microscope. Gross. Well, how do you treat scabies? Scabies infection requires treatment with either a topical antiparasitic medication like permethrin or an oral antiparasite medication like ivermectin. Yes, that ivermectin that was used to treat COVID infections back in the day. Scabies is spread by skin-to-skin contact. It's important for all close contacts of someone who's infected to get treated as well, because sometimes others can carry the mite and not have any symptoms at all. Let me know your scabies. Cittoo maaltu fidaa kan jedhu yoo laalle cittoon ilbisa xiqqoo ijaan hin mul'anne kan Sarcoptes scabies jedhamtuun kan dhuftudha. Ilbisi kun erga gogaa namaarra qubattee booda gogaa namaa gadi qotuudhaan boolla uummattee keessatti hanqaaquu buusuudhaan wal horuu eegalti. Achumaanis mallattoo agarsiisuu eegalti jechuudha. Gara mallattootti dhufnee namni dhibee kana qabu mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu garmalee hooksisuun kun guyyaa caalaa halkan kan hammaatudha. Madaan xixiqqoo gogaa irratti xiqqoo ol kaatu keessumaa yoo ciminaan kan hooqan ta'e haga dhiiguutti kan deemtu ni baati. Akkasumas mallattoon dhukkuba cittoo namoota dhukkuba dabalataa kanneen akka dhibee HIV/AIDS, dhibee sukkaaraa, wantoota ittisoo qaamaa gad muusan biratti baay'atee mul'ata. Erga gogaan namaa sababa cittoo kanaan miidhamee booda baakteeriyaan adda addaa kan duraan gogaa uranii seenuu hin dandeenye carraa uumameef kanatti fayyadamuudhaan nama hubuu malu. Yeroo kana gogaan haga malaa yookaan pasii kuusee madaa'ee mala'uu danda'a jechuudha. Sababa cittoon gogaa hurtee gogaa keenya miiteef bakka sanatti immoo baakteeriyaan wal horuudhaan kan ka'e. Cittoon qaama namaa keessaa bakka jaallattu qabdi, bakka filattu qabdi. Qaama guutuu miti yeroo hedduu. Bakki isheen filattus yeroo hedduu quba gidduu, bobaa jala, naannoo buusaa, barruu harkaa, ciqilee, faana miilaa, naannoo harmaa, naannoo qaama saala dhiiraa fi teessumaaf jilba fa'i. Cittoon ijoolleef nama guddaa biratti xiqqoo garaagarummaa qabdi bakki ishee. Ijoollee biratti wantoonni nama guddaa irraa xiqqoo adda taasisu wanti kun caalmaan gogaa mataa, fuula, morma, buusaa harkaa fi koomee lukaattidha yeroo hedduu kan isheen baatee mul'attu. Akkamiin daddarbaa jennee yoo ilaalle akkaataan itti daddarbu wal tuttuqqaa nama dhukkuba kanaan qabamee fi nama fayyaa yoo ta'edha. Uffata keessumaa uffata kan qaamatti aanu yoo kan namoota dhukkuba kanaan qabamanii irraa fuuneeffanne yookaan waliin qooddannee uffanne nutti darbuu danda'a. Cittoo yaalamuu dhabu dhukkuba gogaa biroo kan baakteeriyaa garaagaraatiin dhufaniif nama saaxila. Dabalataan namoota dandeettii dhukkuba ittisuu isaanii gadaanaa ta'e kanneen akka HIV, kaanserii, sukkaara fa'aa qaban irratti gogaa qaamaa waliin ga'uuf dhibee hammaataa ta'uu danda'a. Gara yaalaaf ittisa isaa yoo deemne cittoon qorichaan kan guutummaatti fayyudha. Kanaaf akkuma mallattoo kana ofirratti argineen mana yaalaa deemnee cittoo ta'uu isaa adda baasnee qoricha fudhachuun dirqama. Akkasumas uffata qaamaa fi uffata siree ciisichaa namni cittoodhaan qabame fayyadamee hunda al takkaa saamunaadhaan sirriitti miicuu, achis sirriitti akka goguuf aduutti baasu. Wantoota miicamuu hin dandeenye kanneen akka pilaastika keessaa kanneen miicamuu hin dandeenye waan akka uffataa ta'e sirriitti miicanii saamunaadhaan aduutti baasanii gochuudha. Kanneen miicamuu hin dandeenye immoo pilaastika keessa kaa'uudhaan bakka namni hin geenye torban muraasaaf tursiisuudha. Kunis jarmoonni cittoo fidan beelaanii akka isaan du'an taasisa.
Gara xaxaalee yookaan wanti kun yoo yaalamin hafe rakkoo maalii fida kan jedhu deemne cittoo yaalamuu dhabuun dhukkuboota gogaa gara biroo kanneen akka baakteeriyaa fa'aaf nama saaxila. Kun immoo daa'imman biratti infekshinii gogaa baakteeriyaa godhatanii sanaa booda gara kalee miidhuu, onnee miidhuu fa'aa dhaquu danda'a. Dabalataan namoota dandeettii dhukkuba ittisoo gadaanaa qaban kanneen akka HIV, kaansarii, sukkaaraa fa'aa immoo dhibee hamaatti fiduu danda'a jechuudha. Scabies infestations are on the rise. Why is this the case and what can you do to prevent getting it? Scabies is a skin condition caused by tiny mites that burrow under the skin. It's on the rise globally and it's believed a combination of close living condition, delayed diagnosis, population movement, incorrect treatments or treatment resistant, issues around access to healthcare are all contributing. How do you get it? Prolonged skin-to-skin contact like holding hands or sleeping together, and less commonly through sharing bedding, towels or clothing. What are the signs? Intense itching, especially at night. A bumpy red rash often between the fingers or on the wrists or elbows or waist. Burrow lines. These are thin, wavy lines on the skin. And in severe cases, crusty patches or crusted scabies. How is it diagnosed? A GP can usually spot it by examining your skin. Sometimes a skin scraping is tested under a microscope to confirm, but this isn't always necessary. How is it treated? Prescription creams or lotions like permethrin apply to the whole body, even if you only see symptoms in one area. Or medication like ivermectin for severe cases. Treat everyone in your household at the same time to stop reinfestation. And washing clothes, bedding and towels on a hot wash or seal them in a bag for 72 hours. How to prevent scabies. Avoid close contact with infected individuals. Not share personal items like towels or bedding. Treat household contacts quickly if an outbreak occurs. If you suspect scabies, see your GP. Treatment stops the spread and eases symptoms fast.